Har'a aappii tokko sin agarsiisaaf. Fakkeenya warra TikTokiin isaanii akka namni viidiyoo irraa download hin godhanne nama godhaniif, namni irraa akka buufachuu hin dandeenye warra nama godhu jira. Warra akkasiisan aappii immoo ittiin downloadii viidiyoo inni akka hin buufamne godhe san ati immoo ittiin buufachuu dandeessuun si agarsiisa. Na hordofi. As dhufna. Play Store seenaa jechuu jalqaba. Play Store yeroo seennetti Play Store kana seenneetuma download TikTok app. Download video downloader jetteeti itti barreessite jechuun tik video downloader jedha. Kanarratti akkasi barreessita. Siif fide tarreedhaani ogaa siif fide keessa isa siif ta'uusa hunda keessa kan ani amma kanatti fayyadama kana buufatta. Yeroo kana buufatte qaxxitaa TikTok seenuu dandeessa jechuudha. Amma buufatte achi booda TikTok seenaa jechuudha walumaan. Dhiimuudhaan nama bilookii gochuun salphaadha. Amma fakkeenya akkasitti seenaa amma TikTok seeneen jira. Amma viidiyoon kun fakkeenya hidhamaa yoo ta'e akkin itti buufachuu danda'u asiin dhaha. Share bakka jedhu achi booda immoo copy linkii tanaan tuqaa jechuudha. Copy linkii oggaa goone oo keessaa baana. Viidiyoo san buufachuudhaaf. Yeroo keessaa baanetti as dhufnaa jechuudha kinoo bakka aappii sanii. Aappii san bira dhufna. Yeroo aappii san bira dhufne ni baasaa jechuudha kinoo akkasitti dhufa. Amma maaliif gamtaa copy linkii irra godhee jiruuf qaxxitaa viidiyoon ani copy linkii godhe sun as keenaa dhufa. Buufachuudhaaf eessan dhaha jechuudha. Download video kan jiru tanarratti dha. Yoo gogaa feete immoo gogaa kanarra dhoota viidiyoo isa jiru irratti. Asirratti viidiyoo isa jiru irra dhaheen jira. Walumaan laallaa jechuudha. Yeroo xiqqoo turreetti qaxxitaa as keessaa baaneeti geelerii dhannaa jechuudha. Bakka mana footoodha. Mana footoo kana ni seenna. Mana footoo yeroo seennetti viidiyoon achitti ani download godhe sun kinoo naa bu'ee jira gara mana jawwaalaa keessatti jechuudha. Bakka meemoorii irratti bu'ee jira. Akka sanitti viidiyoo siniif bu'uu hin dandeenye akka aappii kana buufadhaati itti fayyadamaa siniin jaa. Galatooma. Aappii kana immoo gubbarratti siniifanidha.